namoonni yeroo jalqabaatiif gara chaanaalii kanaa itti dhuftan maatii ta'a. Subscribe nu godhan dhaamsa keenya galatooma. Akkasumas laayikii godhaa yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti na barreessaa gara viidiyootti. Akkas. Dabtuuti. Kun maqaan isaa maal jedhamamee jedhama? Haa ilaallu. Namni tokkotti hin socho'u. Teessumni duwwaadha. Teessumni duwwaadha. Namni tokkollee wajjin sirbaa hin jiru. Yoo ilaaltan afoo isaa jechuudha. Duwwaadha teessumni. Namni hin jiru dhiisee bahee jira. Sagaleen kennaadha. Sagaleen sirbaa kennaa ta'uu beekuu qabna. Inni biraa sirriitti irra deddeebinee yeroo baay'ee yoo yaallee jenne hamma ta'e bareechisuu dandeenya. Kanaafuu sirriitti irra deebiitii shaakalli biroo. I want problems always. What be this? What be this? What be this? Jesus. Do me a favor. Sorry. Koomentiin mucaa kanaaf barraa'eeru laakkameen baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Achi keessaa muraasa hoo isiniif dubbisu jechuudha. Sirba namaa balleessuun seeraan nama gaafachiisa. Osoo seerri muuziqaa biyya kana keessa jiraate si gaafachiisa. Inni biraa maal jedhaa? Barana maal argaarraa fira hin qabu kan Amaanu'eeliin geessu jedhaa. Mo'achii badee dhufeera. Maraattu jedhanii koomentii laakkameen dhumnetu sirba mucaa kana yookiin mucaa kanaaf barraa'ee jira. Baay'ee nama ajaa'ibsiisa. Sagaleen isaa waan hin bareedneef malee waan biraatiif miti. Bishaan keessaan bahuun osoo danda'amu mee ilaala. Quufan malee hin utaalanii utaalan malee hin cabanii jedhama. Osoo karaan jiru bishaan keessa bu'ee osoo ce'uu danda'u isa dhiisee asirra deebi'ee akka arginu kanatti kufee. Gara fuulduraatti haadha manaa akkamii fuudhamu qaba? Atuma diimina ilaalin diimina gurraachina ilaalin kana qofa ilaala sammuu jaala amma tokko diimtuu fuudhee tufaana lakkachaa gaafa jalqabaaf diimtuu fuudhee tanaan kee tokkotu dhuma gubbaatti lakkate yeesa laakina hamtaatti nitti lolti maatte ateenye yeesa laakina hamtaan tasuu jetti attama xamkoona amta itti lattee lolti. Nama ajaa'ibsiisa dhugamaanuu mucaa dandeettii addaa qabu. Ijoolleen deemtanu ijoolleen biyya Arabaa deemu kaatanu maali namni kun tapha seetamu kana marammaramti dhuunfa kana marammaramti dhuunfa kana suuriidhaatti dhuunfa biyya alaatti dhuunfa qoya sila isin deemtanii hojjechuu jijjiiramuuf miti bara mataan fitanii dhugaa rabbi kana marammaraa geeffamte dhuunfa biyya kana geeffamte dhuunfa boori geeffamte dhuunfa soodara biyaa dhatte dhuunfa dubaayii dhatte madaameen dhuunfantallee marammaraa geeffamte madaameen marammaraa geeffamte intalli dhuunfa bahariin dhatte dhuunfa kwaatariin dhatte dhuunfa maal isin jedhan lafa argamtanii waadhana ijoollee shamarran gootanii dhugaa rabbi wallaahi adiin rabbii yoo sodaattan of eeggadhaa. Ergo of adabuu dandeenye teknooloojiin beektan moo isa namaa miti. Saree qubatu karaa irratti akka barbaade beektanii miti. Bar Itoophiyaa keessatti biyya xiqqeetti ta'ee deemu kaate ulfa. Bakka ulfa. Gizee dhattee biyya alaa geessama ji'a lamatti yookiin ji'a tokkotti maramaramoo itti ulfa. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Itti yaaddanii yookiin dogoggortanii waan akkanaa hojjechuu dandeettanii erga waan akkanaa gootaniin booda karaa ittiin ulfa ofirraa dhoogganiin ulfa ofirraa ittisuudha malee hojiif deemaa waan akkanaa kana garatti qabattanii deemuun ulfa qabattanii deemuun sirrii miti. Yaada namoonni viidiyoo kana irratti kennan haa ilaallume. Viidiyoo kana irratti caaltu yaada kenni jetti ijoolleen baay'een koomentiin jechuudha. Akka isaan bariitti ulfaanii Itoophiyaa fidatanii dhufu bara. Yoo barumaan barartu ta'ee haadha galgala jaalallee ishii waliin taabirra bulti sa'aan dami afu. Hajaa bahee cicciree lafa kaa'etti biyya Dubaayitti argata. Gaafa hinjaa sadi guuttoo molommolamee garaa jira daa'imti.
daawun amma kaakee hojjechuun amma akka biirootti deebisuun takka wayii akkanatti nu biiroo teenyu biirootti nutti fideen ulfoofte akka nama biyya ishii keessa jiru taap godhattee biyyaa baate xirooftuun jechuudha. Yoo warri si geggeechine jaalalleen ishiin tana takka geggeechinaan nagaatti ulfattani sun birrii 90 kafaltee dhufteet ji'a 3tti deebite Oromoo hojjete madaamiin mirmara hojjete ulfaa hin deebiste biirootti biiroon ajjeesu morma qabeessa keessa fixa jetteen biiroon saree godhanii. Dubbii sirrii dubbataa jetti maatiin itti dadhabee akkasumas namni biraatti dadhabee qarshii kana hin jedhamne jechuudha 90,000 fi achii olitti baasanii yoo dhattanii osoo maatii keessanii fi ofillee hin jijjiire yoo akkanatti deebitan waan baay'ee nama gaddisiisu dhugamaanu dubartoonni waan kana sirriitti itti yaaduu qabu. Bara 1990 keessaa eegale waan takkatti afaan hin qaban beeku bu'i siibuu makinarra koofre komaree qaba waan jolgaagaa wayii dhiirotiyyaa siinarra fuunu waan tokko mutiin kaashiillee hin jirtu waan ta'eef kaashii waa hin jirreef bakka gizee biraa telebirriin CB'dha. Ofatte dhiirti. Daashin appistoori irraa buuchi. Bakka gaafa biraa. Bakka na dhageettamte. Oromoo dhageettamte gaafa biraa si dabarsa. Telebirrii maanee dhuu jalqabde. Telebirrii waasaappiidha. Abbaa biyya. Era dhiichoo lash. Habboo bada kadhattu boolee. Ispeeshaal kadhattu bakka tabooleetu. Karaan ittiin kadhatan ammayyoomee sadarkaa kana irra ga'ee jira. Ani riyaati wajjin wal qixxaachu fedha iPhone 14 Pro Max malee kitkitaan waltuun qaba. iPhone 14 Pro Max naabiti. iPhone 14 Pro Max. Duba maallaqa kamiin si bita maallaqa isaa bituun si bitan san. Akka maallaqa hin qabne maaniin beekaa bara. Kaleete naa gurguru. Kaleete. Kalee. Kaleete jedheen gaddatti naanuma afate wajjin hospitaala hin deene. Dhagaan akkana keessa jiru kuman qabdu. Biyya alaatiitti namoonni hedduu kallee gurguraniiti jechuudha iPhone bitataa turan. Akkasumas hiriyootaafis kallee gurguranii iPhone bitaa waan turaniif seenaa dhugaa san irratti kan hundaa'e. Dubartii jaalala dhugaadhaa si jaalattu hinaafuudhaan beeyta. Hinaafuudhaan. Dhiira jaalala dhugaa si jaalatu hinaafuudhaan beeyta. Ulaagaan lamantu yoo hin jiraanne sobaa fi soba dukkanaa fi dukkana dhugaa fi dhugaa miti. Ifaa miti. Jiraachuu qaba sirriidha namoonni jettan mee yaada keessan koomentii irratti na barreessaa. Tigraay keessatti boolla keessa. Boolloo keessatti nyaata dhabisaan hantuuta nyaadheen boofa nyaadhee goondaa nyaadheera. Waggaa 8tiif Tigraayitti boolla jalatti hidhameeti. Mana hidhaa keessatti jechuudha boolla jalatti rakkatee waan nyaatu dhabeeti boofaa fi hantuuta nyaataa turee jira. Mana hidhaan ittiin galle jiru. Haayilaandii itti jiraate isin agarsiisa karaa hudduusaa asii natti hidhanii ijoonni saala kootii buqqaatee keessaa gadi buuti. Inuma keessaa konkolaattee gadi buuti. Yeetuman arguu konkolaattee ma keessaa gadi buuti. Hin tortore kun. Bakka umarratti kun hin tortore hin raammadhe sagaraan koo callee mangala. Uffata koo tortoree anattuu ajaa'uu keessa ba'ee maaksimaan gara waggaa 4 waggaa 5 anna konni kan. Tortoraa isaati kan ka'e. Kana qofaa miti waan baay'ee nama gaddisiisu dhumarratti waan irratti murtaa'e haa ilaallume. Mahaan iddoo tokkotti kaampii waraanaa jira. Lafa warri Eertiraawitti ta'an. Achi nageessanii mahaasabrii sanatti akka yaalamuuf hawaasaan godhanii mucaa amboo tokkoon argadhe kitaaba koorallee jira seenaan kun. Mucaa amboo kanaanii hakiimadha. Inni waraanadhas yaalaadhas waraana ta'e hin yaala waraana yaala. Summiyaan isiin kenne kuni isatti nama ajjeesanidha. Manni murtii olaanaa federaalaa lidataa jiru kana hiccitii kana hundumaa beeka dookumentiin isaa jiran arka. Isaan bira jiran arka jira. Waraaneen si ajjeesuu fi akka buleessa kun ajjeesetti ni ilaala. Ispoonjii waraanee ispoonjii waraanee ture. Hinduuneef namtichi hin deebi'e. Maaliif hinduune aniin namni boofa nyaatee summiinsa addaatti gatiisa godhuu fi booficha sanaaf inni kun haqaniitti namticha mo'ataniiru. Yeroo du'atti du'a malee hin du'u kun baay'ee na'anii kun bakka an du'u naan jedhanii nagatan. Dooktor Injiinar Indaalee Abbabee dhugamaanuu seenaan akkanaa wanti nama gaddisiisu kuni sirna darbe keessatti irratti ta'aa ture namni kamiyyuu balleessuu danda'a balleessaa qabuun mana seeraatitti dhiyaatee seeraan waan balleessaniif murteen irratti kennamuu qaba malee wanti akkanaa gara jabeenni akkanaa kun waan dhala namaa irratti hin taanetu irratti ta'e. Ijoollee koo isinan gorsaana dhagaa waaqayyo uumaa kee hin dagatiin gorsa haadhaaf abbaa kee hin gatiin dhabe jetteen booyin qaba jetteen kooriin waaqayyo abdii keeti si gaggeessa jira inni hirkoon hiyyeessa.
Viidiyoon har'aa kana fakkaata. Viidiyoo kanneen akka bohaartanii fi barnoota irraa argattan abdii guddaa qaba. Namoonni hanga ammaatti ilaaltanii maatii hin ta'in maatii ta'a laayikii godha. Yaada qabdan kamiyyuu koomentii irratti naa barreessaa. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti yeroo gaarii.